kabajamtootaa fi jaalattoota chaanaalii Akuu Ingilish Oromik sagantaa yeroo darbe ilaalle keessatti sagantaa dhumarra dalalisan akka namoonni baay'een hin hubatin na himtaniirta. Sagantaa san har'a deebinee yoo ilaalle haga xumura qophii keenyaatti noolee turan affeerraa keenya. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti deebinu lakkoofsota raashinaalii lama gidduutti argaman akkamitti barbaannaadha gidduutti argaman. Lakkoofsota raashinaalii lama gidduutti kan argaman haala kamiin barbaannee argachuu dandeenyaadha. Fi gaafiin keessanis akka isin galiin kanatti himtan kana ture jechuudha. Fakkeenya torbee darbee fudhannee itti ilaallu tokkoo fi lama gidduutti lakkoofsota raashinaalii argaman baasii jedha. Tokkoo fi lama gidduutti lakkoofsota raashinaalii argaman baasii jedha. Lakkoofsota raashinaalii tokkoo fi lama gidduutti argaman baasuuf karaalee fayyadamnu jira. Fakkeenyaaf darbee irratti sadii baasnee waan ta'eef sadii masaniin iyyuu deebinee ilaallaa jechuudha. Sadii sana irra deebinee itti ilaallu jalqaba tokkoo fi lama waan ta'eef tokkoo fi lama walitti idaanaa jechuudha. Tokkoo fi isteeppiin awwalaa jechuudha. Isteeppii tokkoffaan tokkoo fi lama walitti idaana. Irra lamaa goona. Maaliif lakkoofsa tokkoo fi lama gidduutti argamu waan barbaadaa jirruuf irra lamaa goona jechuudha. Yeroo maraa irra lamaa kun barbaachisaadha jechuudha. Tokko ida'uu lamaa jechuun as keessatti sadii fida waan ta'eef sadii irra lamaan tun asuma dhufte jechuudha. Kanaafuu isteeppii awwalaa keessatti lakkoofsa tokkoo fi lama gidduutti jiru adda baasnee gidduu jiru adda baasnee ilaallu tokko ida'uu lamaa goonee irra lamaa wayita goonu sadii irra lamaa arganne jechuudha. Wayita kana tokkoo fi lama gidduutti sadii irra lamaa kun hin argama jedhaa jirra jechuudha. Lakkoofsa tokkoo fi lama gidduutti raashinaaliin sadii irra lamaa jedhamu kun hin argama jechuudha. Tokko sadii irra lamaa jedhamu kun hin argama jechuudha. Isteeppii lammataa yookiin sadii barbaade jedhamni waan ta'eef yoo tokko qofa barbaade jedhamni taate asirra dhaabuu hin dandeenye. Amma garuu isaa ol barbaade sadii barbaade jedhamni waan ta'eef akkamitti barbaannaadha. Ammoo isa lammaffaa barbaadna isteeppii 2 jennaa yookiin isteeppii lammaffaa jechuudha. Isteeppii lammaffaan raashinaalii amma argannee fi lakkoofsa jalqabaa walitti ida'uu danda'a. Asii tokko fudhannaa asii ammoo raashinaalii arganne kanaa jechuudha. Tokko idaasa sadii irra lamaa goona. Tokko idaasa sadii irra lamaa goona. Lakkoofsa raashinaalii lama gidduutti jiran barbaadaa jirra waan ta'eef dirqama akkuma jalqaba irra lamaa goone san asitti illee irra lamaa godhuun barbaachisaadha jechuudha. Amma walitti ida'uu dandeenya jechuudha karaa salphaadhaan. Wayita walitti idaanu kabaasitti arganne kana walitti idaanaa jechuudha. Amma lama fudhanna. Lamoonni fudhannuuf hawaaxaan isaanii hawaaxaan lakkoofsa tokko jala meeqatu jira? Tokkotu jira. Hawaaxaan lamaa fi tokko yookiin hiramaa walii xiqqichaa isaanii lamaa fi tokko waan ta'eef ka lama afur jedhaatti fufa. Ka tokko immoo tokko lama jedha. Ka xiqqaan isaanii lama waan ta'eef lama fudhannaa jechuudha. Egaa lama fudhannee booda irra lamaatuun akkuma jirtu jirti hin tuqamne jechuudha isiin. Kanaafiyyuu lama hiruu tokkoo lama. Lama higa ta'ee lama baay'isu tokko gubbatti ol deebinee baay'isnaa jechuudha. Eta baay'isnu lama argannaa jechuudha. Idaasa lama hiruu lamaa tokko yoo ta'u tokko baay'isu sadii meeqa ta'a? Sadii ta'a. Ka lamaa jala jiru kana osoo hin tariin ha gubbaa qofa walitti idaana ammas deebinee. Wayita walitti idaanu lamaa ida'u sadii 5 irra lamaa. Ammas irra lamaa qabna. Irra lamaa kana baasuudhaaf fuggisoo isaatiin ol baasnaa jechuudha. Fuggisoon lamaa tokko irra lamaati. Maaliif lakkoofsa kamiyyuu tokkoof jalaa qaba waan ta'eef. Tokko irra lamaati. Kanaafiyyuu walqixxaa 5 irra lamaa baay'isuu tokko irra lamaa. Fuggisoo lamaa fudhannee jechuudha. Baay'isuu eegatee walxaansinee baay'isnaa jechuudha. Istireetii baay'isnaa jechuudha. 5 baay'isuu tokko 5 yoo ta'u lama baay'isuu lamaa immoo 4 jechuudha. As biratti jalqaba irratti maal arganne jechuudha? Firaakshinii raashinaalii tokkoo fi lama gidduu jiru argannee sadii irra lama argannee jechuudha. Deebinee wayita walitti idaanu deebinee tokkoo fi raashinaalii arganne san walitti idaanee lama wayita hirru 5 irraa 4 arganne. Ammas lakkoofsa raashinaalii tokkoo fi lama gidduutti argame keessaa isa lammaffaa argannee jechuudha. Isa lammaffaa argannee jechuudha. Deebinee ammas isa sadaffaa wayita argachuu barbaannu isa sadaffaa isteeppii sadaffaa afurilleedhaan akkasumatti fufnaa jechuudha. Sadaffaa wayita ilaalle sadaffaa jalqaba irratti sadii irra lamaa arganne. Jalqaba irratti sadii irra lamaa arganne. Lama as jalqaba tokkoon fayyadamaa dhufneen ture amma lamaan fayyadamnaa jechuudha. Lama idaasa sadii irra lamaa goona. Sadii lamaan tun katanaatee malee kan jalqabaan tuune jechuudha. Ammas irra lamaa mara isaatiyyuu irra lamaa goona. Sababni irra lamaa goonuuf lakkoofsa
tokkoo fi lama gidduu jiru barbaadaa waan ta'eef. Kama duraasan fudhannee sadii lama duraasan fudhannee lamaan edaanaa jechuudha. Asitti akka jalqaba maal goone sadii lama arganne kana fuune tokko edaana. Lakkoofsa lamatti edaane waan ta'eef lama edaasa tokko irra edaasa sadii irra lama goonaa jechuudha. Irra lamaan ni goonuuf akkuma wal isiniin jedhe tokkoo fi lama gidduutti kan argaman barbaadaa jira waan ta'eef jechuudha. Amma walitti edaanaa jechuudha. Hawaaxaa lamaa fi tokko itti baafnu yeroo hundumaa akkuma isiniin jedhetti lama ta'a jechuudha. Hiramaa walitti xiqqichaa isaanii maal ta'a? Lama ta'a. Kanaafiyyuu lama hiruu tokko meeqa? Lama ta'a. Lama baay'isu lama immoo meeqa? Afur. Edaasa innaan. Lama hiruu lama meeqa? Tokko. Tokko baay'isu sadii nuu kennaa jechuudha. Irra lama. Lamaan tun hin jirte jechuudha ammallee akka hin daganneef. Afur edaasa sadii meeqa? Torba. Irra lama. Ammas irra lama goonaa jechuudha. Lamaan tun kataraati malee kan gubbaa kanaatiin jechuudha. Kanaafiyyuu torba irra lama edaamni kanaa torba irra lama yoo nu kennu irra lama kun ammoo akkuma jirutti jira jechuudha. Irra lama kun akkuma isiniin jedhe fuggisoo isaatiin ol deebi'a. Fuggisoo isaatiin wal deebi'u torba irra lama baay'isuu tokko irra lama jennaan jechuudha. Torba irra lama baay'isuu tokko irra lama jennaan. Torba baay'isuu tokko torba yoo ta'u lama baay'isuu lama ammoo afur jechuudha. Gabaabumatti lakkoofsa raashinaalii tokkoo fi lama gidduutti argamu sadi argannee irraa jechuudha. Ka jalqaba irratti arganne tokkoo fi lama walitti edaanee lamaa hirree sadii irra lamaa goone jechuudha. Sadii lamaa raashinaalii jalqaba arganne jechuudha. Itti aansinee raashinaalii arganne kana fuunee tokko itti edaanu meeqa arganne? 5 irra 4. Raashinaalii meeqa kam arganne jechuudha? Tokko